بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أجي فتوتا في دعوتين duraan dursine rabbi hin galateeffanna hagartee islaamummaan nu kennee islaamummaa tanaan nu badhaase alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ittaan suudhaanii guyyaa har'aa sagantaa gabaabaa sanii qopheessineen sanii dhiyeessine. Sagantaan kun mata duree gartee islaamummaa fi gartee aadaa Oromoo Booranaa wal qabata waan jedhan irratti inshaallah mata duree gabaabduu sanaan sanii qabannee dhiyaanne. Keessummaa keen kan sanii qabannee dhiyaannellee inshaallah siranii duratti atu gartee kallattumaan gar proogiraam keenyatti hin dabarreen duratti keessummaa keenya wal barree keessummaa keenya inshaallah saniillee wal barsiisachuu barbaanneeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. Inshaallah daawwattoota keenya wal bartanii maqaa keessan nuun ta'e. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله قالت ربي ويا راتي نقايتي مسلم مقبول. Ittaan suudhaan maqaan kiyya Fattoo Waariyoo Diidaati. Akkuma jedhame guyyaadhaa yoo rabbe mata duree walitti dhufeenyi islaamummaa fi aadaa ittiin bulmaata Boorana yookaan Oromoo Boorana jidduu jiru maal waan jedharra sagantaa qabatanii naaf yeroo keessaniif galatooma sanii jechuu barbaada. Yeroo hedduu wanni gartee gara Oromoo Booranaa nu Boorana biraa beekamu haasaa gartee hawaasii hin dubbatu keessa yeroo hedduu islaamummaanii Boorana kunini durii amantii islaamummaa ture waan jedhaa dhagahama. Kan keessa wanni akka ragaa kan haa fakkeenyaaf wanni akka ragaa Oromoo Boorana keessa dubbatu jira. Kan durii Boorana torbi cibratee torbi islaam jedhan faan hammoo deebisii uummatii ganaa amantiin dhuftee namni cuftinuu islaama irfaa jira. Waan kanneen gabaabumatti irraa ilmu baay'ee. Ayyee bismillah. Wanti amma haaftee walitti dhufeenyi Oromoo Boorana yookaan aadaa ittiin bulmaata Oromoo Booranaatii fi aadaa ittiin bulmaata uummata Islaamaa jidduu jiru wanni waan wal fakkeessu waan baay'ee jira. Kallattii wanni hojjetan waan gargaraa taatuutii malee dalaga dalagamtu yookiin hojii hojjetan sun irraa wanni wal fakkaata haa wal simata waan hedduu jira. Sun keessa uummata Boorana kan biratti uummata kunini yaafi'uuf jedhanii uummati Boorana bakka lama jira. Yoo qubatee tiffatee horsiifatee daldalat kana yaa jechuun warra caaseffamsirni gadaa keessa gahee qaban dabballe irra haasee gamme dhufee raabadoori dhufee gadaaf gadaan wajjiin haga bahee yuubamutti yaa jedhama. Warri kun warri gadaaf cuftinu yuub jedhama jechuudha. Yuub jedhama. Yuub keessallee wanniti Booran itti fayyadamu yookaan aadaan ittiin bulmaata aadaan jireenya isaa islaamummaa wal simattu baay'ee jira. Akkasuma yaa keessallee baay'ee jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti Boora yuuba keessa dubartii yoo namni du'ee awwaalaaf gara qabrii deemanii dubartii hin deemtu akkaataa Booranaatti. Shari'a Islaamaa keessallee akkasuma dubartii qabrii deemuun hin dhoowwamu. Qabrii deemuu qofaaniti dubartii kophaa baatee warri isaanii haadha yookaan abbaa yookaan obboleessa nami sii waa illee waliin hin jirre karaa dheeraa hin deemtu. Hin daangeffamtu akkaataa Booranaatti. Akkuma islaamummaan lafa keessatti daangeffamtu jechuudha. Guyyaa walakkaa ol dubartii tokko karaa kophaa deemuun hin danda'amtu dhoowwaadha jechuudha. Kan qofaaniti namni dhiira tokko kan Boorana hojjaatiin laatu namni guddaan wayaadii uffata, surree marata, riga surree tan keeyyata, ulee harka qaba, marxoo baay'isa. Wanni hojjechuuftiin waan islaamummaa keessa qabatamaan jiraati. Uummata islaamaa biratti qabatamaan waan jiru waan kan maaltu wal fakkeessee wal fakkeenyi kun eessa dhufee gaaf jennu jechi duraan ummati ibsuni ha yookaan Booranni duriyyuu islaam ture torbi cibrate torbi islaamee kanaan durayyuu egerillee immoo akka iman biyyaatti jechuudha. Akka warri himutti akkam jaarrota irra dhageenyutti imani kanaan dur dabre yoo egeri amantiin manatti isantu dhufti tan fudhadha islaam ta'a kiristaan ta'a yoo jedhani islaamummaa fudhadha malee kiristaanummaa hin fudhatinaa jedhanii jalmuranii itti manii jiranii yoo ati dhuftee amma waan amantii itti himtu islaamummaa fudhadhu yaatettuun maal jedha Booranni inum dhumnaa jedhan gaafa waaqii ijoollee isaanii islaamummaa seenuu irra dhowwan maal jennaani uf dudduuba waa qabaniif ergaa isaan jajjabeessitu waan qabanii fi hin daangeessanii ufillee akka egerii waan kanirra hin hafne dubbatanii jechuudha.
tan dubbatanii yaa keessallee akkasuma ni baay'een jirti. Yaa keessa akkasuma ni baay'een jirti. Baalli abbootiin gadaa wagga 8 wal kenniti. Wagga 8 abbaan gadaa tokko aangoo gubbatu yookaan gadoominni irra turkan keessatti waan gargaraa hojjetamaa jira. Waan gargaraa jira. Aadaan galab dhaabuun jirti. Aadaan odaa buluun jirti. Aadaan muudaa hin jirti. Wanni itti hojjetamu waan xiqqoo miti jechuudha. Wanni kun cuftinuu of keessa waan gargaraa kan islaamummaa wal simata qabdi. Akka fakkeenyaatti namni tokko hojjaa galmi ijaaru ayyootii olla suggee jirti cuftinuu galmi ijaarti. Galmi dhawaa dhaamsaa jira, kadhawaa maxxaarri jira, galmi gadoomaa jira, galmi gargaraa jira jechuudha. Galma hangaaf ijaaranii irra ba'anii guyyaa 3 ijaaranii galmi guyyaa 30 ijaaranii illee ni jira. Fakkeenyaaf namni tokko galmi isaa guyyaa 3 ijaaree guyyaa 3 ijaaree guyyaa ittaan lamaan dhawaa jedhanii dhawaa bal'oof dhawaa sareetii jedhanii dhawaa ba'anii jiru. Ollaa hirnaannaa fardaan. Suniin dudduub dhibaayyuu jira. Dhibaayyuun tuni ta guyyaa 3 jira, ta guyyaa 10 jira. Ta guyyaa 3 jira, ta guyyaa 10 jira. Sirni dhibaayyuu ha guyyaa 3 yookaan guyyaa 10 kan keessatti wantooti raawwatama hedduu jira. Hedduu jira. Ganam irraa galgala ha guyyaan dhibaayyuu kun xumuramutti waan hojjetanii jiraan keessatti wanni hedduun kan islaamummaa wal simatan aadaa islaamaa yookaan shari'a islaamaatiin waliin gala waan gadi dhiyaannee jira. Kanaafuu wanni ti uummatii yoo namni bir dhufee waan amantii itti haasa'u amantiin nu egerillee fudhannu amantii islaamaatii jedhee wanni inni waan kan dubbatuufi durii islaam keessa turuu isa waan raga ba'aati jechuudha. Directly yoo fakkeenyaaf booranni kunini akkuma reefu jette aadaa isaa keessa dhibaayyoo dhibaafatanii jechi dhibaayyoo jedha kan nama hedduu galuu dhabuu danda'u booranaatiin beekna. Dhibaayyoo jechuun kunini maal jechuudha? Sassa dhibaayyoo jechuun fuula gargaraatti akka gargaraatti hubatamuu danda'a. Jechi dhibaayyoo Oromoo boorana biraan maali? Oromoo dhibii biraan maali jedhanii illee hiika gargaraa qabaachuu danda'a. Nu biratti yookaan booran keessatti dhibaayyoon tunini akkuma reefu jedhee caaseffamsan gadaa keessatti gisee hedduu waan itti fayyadaman jilgaggeeffamtu. Galma tokko ijaaranii dhaaba bahanii artiin dudduubatti dhibaayyuu 3 dhibaayyuu alaa dhibaayyuu manaa dhibaayyuu hornyaa jedhanii mana bahanii aloolu jechuudha. Mana bahanii aadaa mana bahanii aloolanii waaqa kadhachaa oolanii afaan yookaan aadaa duraan qaban sun irra dhaabbatanii jechuudha. Aadaa duraan qaban sun irra dhaabbatanii waaqa isaanii kadhachaa oolan. Kadhachaa oolanii waan uffatanii jira. Uffata gosa uffatanii jiru. Uffatuma duriitiin hin ba'an dhibaayyuu ta'e yeroo ba'an. Dhibaayyuu manaa jirta manuma keessatti uf qabanii hagadi hin baane akka nama ulmaa kan manuma keessa oolan. Taalaa jirta taalaa moona jaarratanii moona sun keessa oolan. Nu biratti yookaan hawaasa Oromoo Boorana biratti dhibaayyuu waan uffata gosa addaatiin faayamanii guyyaa murtaawaa ta'e guyyaa beekama ta'e abbootii warra tayaa sun kee qubattu baatee waaqa isaanii waaqessaa ooltuttu dhibaayyuu jedhama. Oromoo dhibii biratti immoo dhibaayyuun bishaanii baanii malkaa baanii laga baanii dhibaafachuun hin jira hiika gargara qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf nu biratti gabaabinnaani dhibaayyuun akkasitti ibsamuun isaa hin danda'amu. Amma eegi fakkeenyaaf hiika dhibaayyuu kan beekne dhibaayyuu tanaa fi islaamummaa tana maatu walitti fida. Wanni islaamummaa fi sirna islaamummaa kanaa fi sirna dhibaayyuu uummati godhatan keessatti wanni islaamummaa walitti dhufamaati jira. Dasa walitti dhufeenyi aadaa amma dhibaayyuu keessa gaggeeffamtanaa fi islaamummaa kee jira maalii gaafenne dhiphifne ilaaluu jirra. Ta booran bal'aa, ta yuubaa, ta gadooma bal'oollee dhiibnaan fakkeenya akka dhibaayyuutti yooyyuu haa ispeesifaayi goonee haa fudhannu taate dhibaayyuun tunini marsaan isii beekama jechuun sirni gadooma waggaa 8 kaabba gada tokko keessatti yeroon dhibaayyuun baamtu beekamtu. Dhibaayyoota yeroon itti baanii beekama waan yeroon isii jijjiiramuu miti. Galmee ebelu dhibaayyuu hagana qaba. Galmee ebelu dhibaayyuu hagana qaba jedhanii beekamtu duraaniyyuu. Jalqabee dhibaayyuu tan ba'anii dursi moona jaarratan. Yoo fakkeenya dhibaayyuu sirni dhibaayyuu kan boru jalqabu fedhanii har'a moona jaaran. Moonaan tunini warra hanqifamtee achi qayeetti diqoo warra hanqifamtee jaaramti. Ganam guyyaa dhibaayyuu kana abbootiin warra ta'ullaa kan kee jirti cuftinu barraaqaan kaatee sagalee sooratti. Guyyaa hawaan sagalee sooranneef waan wanyaanneefi barraaq adoloo moona ciisanu kaanii sagalee sooratanii uffata dhibaayyuu ittiin ba'an sun uffatanii bahanii jechuuf qopheessanii urgeeffatanii
dhadhaa muudatanii kallachidhatanii wayalam uyyifatan wayaan tunini tokko agoota kanatti akkan uyyifatan bobaa kan jalbaasanii qarma akkan uyyifatanii tokko immoo hin marxifatanii kophee daasa yookaan kophee irbiin qabneeni baanii daannis maxxaarri lichoo bokkuu waan akkana dhalee qabe ciicoo waan akkana kan qabatanii baanii jechuudha. Waan akkana kan guutatanii oo barraaqa doloo moona ciisanuu loo moonaan lakkisanii bahan. Asitti islaamummaa keessa maaliin wal fakkaatii gaafannu sirni hajjii jira. Islaamummaa keessa sirni hajjii hajjiin waan islaamummaan irratti ijaaramte shanan gurguddoo jiran keessa tokko. Islaamummaa fudhachuun ta duraati, salaata qabachuun ta ittaantu, zakkaa horii hanqee hojjanni keessa baasuun ta ittaantu, soomuun afuraffaadha. Hajji deemuun arkaan islaamaa yookaan waan islaamummaa irra ijaaramte shanan keessa shanaffaa irratti argamte jechuudha hajjiin tuni. Hajjiin tuni waan namiyyoo horii rabbiin isaaf kenne horii argate waan warri isaatti dhiisuu danda'a waan warri isaa haginni deemee gala nyaatu yoo warri isaa qabaatu warraa dhiisee waan gadafe deemee beeti rabbiin ziyaara yookaan beeti rabbiin dhaqa man rabbiin dhaqaa ziyaara yoo lubbuun jiraatu akka lubbuun jirtani jireenya keessan keessa gisee tokko arguu qabdanii rabbiin jedhu suni dhaquuttu sirna hajjii jedhama. Duuba namni kun arma deeme bakka makka keessa fuula masjidul haram sun masjidan makkaa sun fuula kaabaa sun ga'uuf yoo jedhani harramanna jedhani fuula itti waya duraan qaban lafa naqatanii waya haaraa naqatanii jira. Agarte waya haaraa fuula itti naqatanii jira. An fakkeenyaaf kitaabi kunini hajjii fi umraa alhajju wal umra hajjii ende umra ede kitaabawwan hajjii irratti kaa'ame harramannaan sun nama guyyoo harramatu yookaan sirni hajjii hangisa jalqabu fedhu uffata akkam uffataa jennaani uffata lama akkuma warri dhibaayyuu uffata lama uffatu kareefu haan innillee uffata lama hajalaatii fi hagubbaa jechuudha wayaa adii tokko agoota hanjal baafate armirra buufata taanin marxifata harramanna yookaan sirni hujii hajjii jalqabuuf deemaa jechuudha namoonni. Eegi wayaa tan uyyifate achi hujii hajjii seenee jira jechuudha. Akkuma warri dhibaayyuu bahu eegi ganam sagale sooratanii irra ba'anii wayaa tan lamaan uyyifatanii meeshaalee dabalachuu qaban dabalatanii bahanii sirni dhibaayyuu yaa jalqabe jechuudha warri sullee. Kanaaf uffati isaanii irra jalqabe akkaataa warri itti kophee isaanii irra jalqabe akkaataa wayaa duraan deemaanii turan qayyarachuu irra jalqabe wayaa tan nama hunini cubbuu gargaraatiin hojjechuu danda'a. Fuula gargaraatiin fuula barbaachifnee deemuu danda'a. Waan kan ta'eef wayaa suni achitti hin jijjiiratan. Wayaa sun jijjiiratanii dhibaayyuu immoo wal bira qabnee gaafa laallu wayaa warri amma dhibaayyuu tanaan bahu akkuma warri suni lama jechuudha. Amma kunini akka tasaa abbaa kiyya. Nama kunini aabboodha. Asitti amma almost hojii dhibaayyuu jalqabe jira jechuudha. Mana hin baane qophaa'ee jiru immoo. Wayaa lama tajaajilaatiif ta'u gubbaati hallachidhate meeshaa barbaachisu lama meeshaa barbaachisu cufayyuu harka qabatee jira qophaa'ee jira jechuudha. Armaachi hojii maanii seenaa hojii dhibaayyuu seena namichi reefu illee dhartii jalqabe maanii seena hojii hajjii seenaa jechuudha. Kanaaf sirni hajjiitii fi sirni dhibaayyuu jalqabii isaatu maalidha wal simata wal fakkaataa jechuudha. Kanattaan suni warri kunini eegii mana ba'anii moona dhibaayyuutiin ba'uu fedhanii moona dhibaayyuu tan kopheen seenan kopheen baafatan kophee ala baafatan akkuma islaamii yoo masjid seenuu fedhoo kophee baafatu jechuudha. Masjid islaamaa akkuma beekamu masjid gisee salaata dhufu kophee isaa ala baafate masjid seena. Warri dhibaayyuu kunillee noo kophee isaa moona dhibaayyuutiin seenanii achuma baafatanii jechuudha. Yoo ol duudan moona dhibaayyuu tana gara qibilaa yookaan gara ilboruu kanaatti fuul deebi'anii tataa'u warri kunillee. Akkuma uummata islaamaa yoo masjid seenu qibilaa yookaan gam kana fuul deebi'ee inni tataa'u jechuudha. Tan cufaanuu wal fakkaata. An fakkeenyaaf kopheeleen isaanii tana kophee tana moona dhibaayyuu adda duudii yaafatan. Kophee tallaa kopheen tuttuun irbiin qabdu goga sattawwaati. Irbiin qabdu moonaan hin duudanii jechuudha. Sababa faa qaba sababa moonaan hin duudneef. Sabab gargaraa inni qabaachuu danda'a. Kopheen tun illee wanni gargaraan fakkeenya masjid yoo seenan kopheen tun najis gargara waan hin barbaachifne irraa najjachuu danda'a nama kun. Akkuma uffatallee qayyaratu kophee isaallee ala dhiisee qaama qulqulluu fi wayaa qulqulluun arma seenuun murteessaa waan ta'eef kophee sanallee yaafatanii akkasitti moona tan seenanii eegi moona tan seeni warri kunini ganam
akkum ori moonaa dhiisee arti duudeen jilu fi jalqaba jili isaanii geggeessu jalqaba jilti tuni tokko lamaa miti ilaaluun dandeenya waliin jiltan jalqabanii hanga galgalaatti adoo afaaniin buufanne yoo horiin galuu fedhe ogumaan aduu achiin seenuu fedhe horii dur galan boruu ganama horii dur ba'anii horii dur galan jechuudha maanta adeemsaan keessatti wanni tiyaram keessa warri hojjetu hedduun islaamummaa wal fakkaatti hin jirti suniin duratti immoo nyaata eegi ganam nyaatanii bahan galgal kanas gaman nyaatan galgal kanas gaman waan tokkollee nyaatan akkuma nam soomaanoolee jechuudha islaamummaa keessatti yoo wal bir qabdeen ilaaltu namni kun namu soomaanoolee jechuudha barraaq nyaate bahe galgala eegisimu islaamii afurkaanii innillee afaan furaa jechuudha akkasuma namni soomaa guyyaa guutuu rabbii isa kadhachaa oola waan durii hojjetu cubbuu namni hojjanne hin jiru cubbuu durii hojjetu cufayyuu irra tiffame namni soomaa masjida deebi'ee quraan qara'uu ta'e du'aa godhuu ta'e ollaa gargaaruu ta'e gisee soomaa wanni namni hojjetullee namaa baay'ifamti ajiriin yookaan galata rabbi biraa argattu yoo waan dasa hojjette haduriin caalaa jedhe rabbiin waan dubbateef jechuu jira madaana keessa akkasuma warrillee moonatan keessatti gisee wal ga'u dhibaayyuu hornyaa ta'e dhibaayyuu bulti sadii yoo isiin taatellee moona sun seenanii hanga galgala achi ba'anii tokko afaan hin qabatanii jechuudha afaanum beekaniin afaanum aadaa isaanii isaan qabaniitiin waan isaanii kadhachaa oolanii gam halleen nam soomaan oolellee hin fakkaatti walum cina deemti jechuudha inni dhibiini as keessatti wanti warri hojjetu tokkoof lamaa miti guyyaa ta'an muwooleen talba jedhanii waan wayii hawarri fiduuf jira waan beektaa aananum wayii uddoo holee cobsanii ijoollee waliin qabattee fiddu wooleen tu waan kayyoo fiddu ijoollee kennite been abbeenii kennetti afaanitti aggatanii oosilmaa qadanii wal daddabarsanii ijoolluma kennanii ijoollummaan dhutti ijoollummaan deebiftee dhutti jechuudha wooleen gisee suni moona dhibaayyuu san hin seentu ammalaa alatti jaarsi kosii jedhanii jaarsi warra sun keessa hin jiru warra akkaataa warri sun itti uffatee bahe suni keessa hin jiru jaarsa kosii jaarsa yaamu hankee godaan galma gargara namaa dongoru akkasiiti akka gorsaa akka tajaajila jechuudha. Uwwooleen kun tokkollee moona dhibaayyuu tan hin seentu. Akkuma dubartooti masjida dhiiraa hin seenne jechuudha. Hambisee salaata masjida dhiiraa kopha ka dubaraallee kopha. Dubartootillee moona dhibaayyuu tana dhiir malee namni dubara tokkollee hin seenu dhowwaa. Agartee inni bira warri kunini sirni salaataa ka islaamii gaggeessu. Biyyattis ta'ee yeroo hajjii deemullee salaatiin gaggeeffama. Salaatiin hin gaggeeffamu. Salaatii gaggeeffamu kun akkuma beekamu masjida keessatti hin hiriiran. Nam tokko nam dura ejjee nam salaachisa. Nami tokkochi kun nam cuf caalaa kitaaba beeka jedhamee yaadamuttu nam salaachisa. Nami quraan beeku waan kitaaba beeku nami tokkochi nam salaachisu moona dhibaayyuu sanallee jaarsi jilbaa jedhanii jaarsi tokko waan kan cufu nama hoggan jira guyyaa guutuu waan kan namatti himaa oolu. Hojiilee warra keessa qiicca ayyaayidhanii footoo nama agartantuun inni hiriir warra kun inni hiriiraa agarta akkuma nam salaatu haani hiriiraan dhaabbatan harkallee akkam qabatanii akkan qabatanii harka akkan qabatanii namni salaatan marka akkan qabataa qibilaa fuuldeeffan garaagarummaa tokkollee hin qabu jechuudha. Daanni isaa filichuu harma kee kaanii ciqilee isaanii walitti dhaabanii hiriir isaanii sirreeffatanii qiicca ayyeessan jedhanii sirba warri dhaatu jira. Maal jedhanii qiiccayyahoo waareensi hoo waariinsi hoo elelleensi hoo elemtuunsi hoo obaatuunsi hoo okaatuunsi hoo jedhanii du'aa yookaan kadhaa godhachuu jira jechuudha warra kun afaan gabaabaa. Waan sila haajoman kamoo moona keessa akkuma uummata islaamaa masjid keessatti gisa salaata saffeeffatee yookaan akkan hiriiree du'aa'iif salaata si gaggeeffatu warra kunillee kadhaa ofii moonuma keessatti hiriiranii istaayilii wal fakkaata ta'een gaggeessanii jechuudha. Jechi namni jedhe garaagarummaa haa qabaatu malee istaayilii namni itti fayyadamu yoo ta'u tokkumaa jechuudha.